Waa tokkoon sin gaafadha deeni waan kunis immoo fakkeenyaaf yeroo darbe mucaa wayii wajjiniin haasaan ture nama narrabsine nama ibsu waan barbaaduu fi quraanni rabbi biraa nuuf bu'e yookaan rabbi irraa nuuf ergamee waan jedhamu sin gaafachuu barbaade. Inni immoo kan inni ergamee sagalee isaadhaan ergamee jennaanii ergamaan rabbii barreesse moo quraanni kun akkasumatti bu'e waan jedhudha. Waan ani sin gaafachuu barbaade. Gaaffii bareedaa gaafatte. Quraanni dubbii rabbiiti. Quraanni dubbii rabbiiti. Ammoo akkamii bu'e kan jedhu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi Muhammaditti dubbate. Nabi Muhammaditti rabbiin dubbate Jibriilitti jechuu kiyya. Jibriilii yookaan ammoo Gabreelitti kanatti beektu sanii Gabreelii sanaatti rabbiin dubbatee nabi Muhammad geessi jedheeni. Gabreeliin immoo ergaa rabbii geessuu keessatti ergama yookaan ammoo maleekaa akkaan amanamaadha. Isa santu gara nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam fide. Inni rabbi irraa dhaga'ee fide nabi Muhammaditti fide jechuudha. Kan bu'e quraana barreeffame osoo hin taane dubbii rabbiitu rabbi irraa gara nabi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam giddugalummaa yookaan ammoo karaa Jibriiliin nabi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam dhaqqabee jechuudha. Rabbii matu sagalee rabbii irraa fudhame yookaan sagalee dubbatame sanatu karaa ergamaa rabbiitiin barreeffamee sin bira ga'ee jechuudha. Akkaataa barreeffama isaa immoo yoo baruu barbaadde dursa rabbiin subhaanahu wa ta'ala karaa Jibriiliin nabi Muhammaditti dhaqqabsiise. Nabi Muhammadiin immoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala tokko tokkoon yoo ragaa baasee tokko tokkoon baasee si ibsa. Afaan mannoo ibsi yoo ta'e immoo afaan si ibsa. Kun filannoon keetii jechuudha. Karaa Jibriiliin kun amanamaadha. Nama ergaa rabbii geessuutti nama akkaan ergama amanamaadha. Karaa isaa nabi Muhammaditti erge. Yeroo nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam itti Jibriil fidu ammoo rabbii waadaa galeef nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam natu sammuu kee keessatti walitti siif qaba jechuudhaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala waadaa galeef. Muhammadii akkuma waadaa isaanii gale sammuu isaanii keessa walitti qabeef. Sammuu keessa walitti qabuu qofaa miti rabbiin akka ati hin irraanfannellee waadaa sii gala jedhee rabbiin akkuma san nabi Muhammad alayhi salaam hin irraanfatan sammuu keessa walitti qabeef. Erga namoo nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam awaariyoota yookaan ammoo bartoota qabanii bartoota isaanii kanaan yeroo Jibriil alayhi salaam ergaa itti fidee isaan irra qara'e rabbiin ammoo sammuu isaanii keessa walitti qabaa fi gaafa rabbiin sammuu isaanii keessa walitti qabeef ammoo nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam bartoota isaanii yookaan ammoo kuttaabur rasuul warra jedhamantu jiranii ergamoota isaanii warra isaan biyyoota garaagaraatti erganuu fi akkasumallee wahii yookaan waan gara isaaniitti beeksifame warra isaanii barreessan warra smart ta'antu jiranii isaan sanaan naa barreessaa jedhuun waan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam itti himan kana sahabonni immoo ni barreessan. Sahabonni yeroo isaan barreessan nabi Muhammad immoo alayhi salaatu wassalaam narra qara'ame waan nama barreessitan san sirrii barreessuuf dhiisuu keessaniin laala mee waan barreessitan san qara'a jedhaniini sahabonni ammoo ni qara'anii erga isaan qara'anii booda nabi Muhammad alayhi salaam fakkeenyaaf yoo isaan dogoggora barreessan bakka kana sirreessaa jedhuuni yoo isaan sirrii barreessan immoo akkasitti dhiisanii bakka kanatti bismillah kana keessatti ayata kana bismillah kana keessatti ayata kanas bismillah kana keessa barreessaa jedhanii ajaja nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam sahabonni barreessanii jechuudha. Okay. Gaaffiin kun lammaffaanii akka quraanaatti akka isin barnoota kana barsiisaa jirtanitti falmii otoo hin taane isa falmii wal falmuu abbaa immoo eebbaa dhiisituu hin taane dhugaa dubbii tokko dhugaa ijoo dubbii tokko wal barsiisuu irra waan jirtan natti fakkaata akka wal barsiisaa jirtan wal falmaa jirtanitti hangaruusa kana keessaa falmiifis maaliif otoo hin taane waan hubadhu tokko dhalli namaa nama kamirraayyuu waa hubachuu hin barbaada. Waa tokko immoo namni tokko fakkeenyaaf yoo yaada tokko yoo dogoggoree nama arrabsuun koomentiin taane nama barreessuun seera quraanaa keessatti hin dhorkamu nama arraban taane namaan jechuun akka macaafa qulqulluu keenyaatti namni nama arrabsu yakkamaadha macaafni keenya hin eeyyamu akka kan keessaniitti immoo nama arrabsuu yakkadha moo yakkamii arrabaan nama arrabsuun akkaan dhowwaadha wanni ati jettee nama sana dubbatte yoo namni sun qabaatellee arraba jedhama yoo hattaa jechuun waanuma namni sun qabuun fakkeenyaaf namni tokko yoo moluu ta'e mataan isaa rifeensi isaa irra hin jiru ta'e moluu jettee arrabsitaan yoo ta'e namni sun immoo ati moluu jettee arrabsuu sana injibba yoo ta'e
cubbuudha jechuudha. Yoo namni sun si dhiise malee rabbiin siif hin dhiisu. Si galee dudduuba isaa yoo dubbatte illee isa yoo arrabsite illee nama arrabsuun islaamummaa keessatti cubbuudha. Akkaan waan badaadha. Arrabni namaa kun akkaan arraba eeggachuu rasuulli alayhi salaatu wassalaam من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة جدا أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نمني قام سالاسي ساتي في الربسة تكفته جنة أكني سينو أن واداء إساف قال جدا الرسول عليه الصلاة والسلام كان أفجتش نمني لفاك إنما الربسو في لبو ساجل بوئي يو كان مو شيطانا في شيطانا أردوف وداف شيطانا جل ديم وداف نما الربسة مالي إسلام مان وان غاري مالين أججو مالي في جنان ربي سبحانه وتعالى في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر رسول ربي كيست عليه الصلاة والسلام إنه قدات سنيف جرا رسول ربي تتدادار رسول ربي عليه الصلاة والسلام نما تكون رب سني بيكني لكن نما تكون رب سني رسول عليه الصلاة والسلام سيقاله نما تكون رب سني نرب سن نما تكون متني نمن نتمو وني نتقولوا قبنو رسول ربي تتي عليه الصلاة والسلام الأشهر رسول كنسان وان نما الربس والرب بدأ نما نجتشور هكا ربي سبحانه وتعالى كن أنجدوا إني حرمت الظلم على نفسي ويا عبادي فلا تظالموا أو كما قال الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ربنا كجدوا أني وفيك يافي اسم ميد ورتي وفي الرتي أحرام قد إيتين جرا أنا وفيك ياسين ميد وأنا سن دلقتني سني كنا تشادني سني ديبسا isin immoo ofii keessanii walii keessanii waliin miidhinaan unjedhe kanaafi rabbiin badii kamuu yoo dalayde sii dhiisa waan kamuu yoo ati dalayde ati irraa deebitee toobannaan rabbiin sii dhiisa haqa namaa garuu abadan sii dhiisuu hin danda'u haqa namaa haqni namaa kun nama arrabsitee haa ta'u nama saamtee haa ta'u nama hattee haa ta'u kabaja namaa balleessitee haa ta'u rabbiin abadan sii dhiisu yoo namni sun sii dhiise qofa rabbiin sii dhiisa haqa namaatiif cubbuu yoo dalayde rabbiin ifama gaafatta haqa namaa garuu nama arrabsitee yoo nama hamattee namaan waan hamaa jette nama san dhiifama gaafattu malee rabbiin siin dhiisu kanaaf jecha arraba ofii eeggachuun akkaan tikfamaadha akkaan barbaachisaadha islaamummaa keessatti isa kana siin jechuu barbaadeeti nama arrabsuu sagaleen hin jiru dubbadhaa warri jirtan hin dhaga'ama lakkoofsa sagaleen kee amma dhaga'ama amma dhaga'ama iyyee ايوه اكاسي ولي قالتي نمني نما عرف سيو جراتي تري والناس لا دبچات دغامو باتي مبيكو على كل حال ونمني نما عرف سيو جراتي فدي لبو ساتي فدي شيطان جدا يو ديمي مالي ربي نما عرف سجدين دبن رسول الله عليه الصلاه والسلام نما عرف سانجني اكاس مالي صحابون رسول الله عليه سنين برمن ولي قالتي ولو ما قالتي اكا ولي قالاتي نما عرف سون اوركادا سينجچو برباد اسلام ما كيستي Okay, galatoma abareen jira ammas isinirraa waanuma gaaffii koo kunis naa deebi'ee jira. Asumarraa immoo uummanni amma kun jala kana jiru baay'inaan uummata amantaa keessaniidha natti fakkaata. Asumarraan illee warri hin hubanne illee hubachuu danda'u maaliif hubannaan nama wal qixxee miti waan ta'eef yaadni nama hundumtuu garaagaraa waan ta'eef. Okay, ammas gaaffii tokko ni isin gaafadha ammas gaaffii sadaffaa.